kun yoo na gammachiise wanni na gaddisiisu immoo ala jira malee kana mana kana keessa hin jiru wanni na gaddisiisu maali na gaddisiise yoo jettani wanni inni na gaddisiisu qabsaawaan yoo ofii jiraates hin qabsaawa lubbuudhaan jiraate qabsaawa yoo qabsaawaan wareegames bakka qabsaawaa sana kumatu dhalata malee qabsoo gara wanni itti deebi'a kana wal'aanuu isaanii kana waan wal'aananii kana waan wal'aananii ajjeesuudhaan itti argamanii jiraattes hin qabsatu. Akamu jara itu mata-mata mau tadi. Unda dura. Rabbi guddaa kanaan dhufe. Bakka irraa kaane yoo ibsa guutamaa isin hime malee namni biraa himuu waan danda'amatti fakkaata. Achirraa bakka hin jirtan jaamurraa. Hin jirtanii wannummaa Oromoo jedhamtu hin jirtu bakka jaamirraa. Jirtanii nu dhiftanii alatti nu hambiftanirraa nu ga'uuni. Gargaarsa rabbiiti. Waa'ee faranjillee namoota taafateef waa buusan jedha mararaa guddina. Nullee carraaqanneet taphatti itti dhufne arraba akka isaanii kanaan hin dhufne beekta. Arrabni keenya muramee dhufna. Quba nama jala qabne beekta. Dhaggeeffadha. Akka har'a isin jala quba isaan qaban sanitti orma jala quba qabne osoo ta'e qubni keenya maakalaatti irraa ciramee nurraa ciramee as geenye jechuudha. Kana ilmaan Oromoo kan dhiiraa dubartii, kabaddaaf gammoojjii, kabaaf dhiyaa, waggoota 50-60 darbe kana keessatti arraba akka hin agartanii san arrabsama. Wareegama qaalii kafalaa asiin nu gahan. Isaatu asiin nu gahe. Waan tokko isinitti madeeggadda dhufuu kee duratti masaraa mootummaa keessatti walgahii qabna ture hogganoota Oromootii fi muummicha ministeeraa wajjin. Namni wayii nama baay'ee ture leencoon jira, galaasan jira, hangafoonni hundi jiru daawwat jira. Maraan kamaan hundi keenya jirra achi keessa. Namni tokko achi keessa ture waan tokko nutti hime. Waan tokko nutti hime kana akka yaadattan keessattuu warri dargaggeeyyii. Masaraa mootummaa amma miidhagee jiru kana daawwachiisanitti yeroo daawwachiisanitti namni sun achitti hidhaa ture gootota keenya wajjin hogganoota keenya wajjin abbiyyuu galataa wajjin jechuudha. Yeroo hidhaa sanitti qeensi irraa yeroo ciramu qaamni isaanii uleen dhukkaa'ee dhiitichaan caccabee yeroo mana fincaanitu geessuuf baadhataman yeroo of jibbanii of ajjeessuuf gaayanitti mirga of ajjeessituu dhoorgamanitti kan nu dhukkubse kan nu laalesse ulee isaaniitti miti torchar isaaniitti miti arraba isaaniitti maqaa fokkotaa alla isaan alatti ittiin isin arrabsan sanii nama tumaa fincaan irratti nagaa masaraa mootummaa san keessatti hogganoonni keenya arrabama uleen hanqate san keessa dabarreet babbareedaan keenya hayyuun keenya beekaan keenya tortortuun amantiin nama qootuu barbaadu. Ummanni keenya kan masaraa Minilik keessatti torturee qeesirraa buqqa'ee achi jedhame suni amantii isaatiin miti gosa isaatiin miti oromummaa isaa qabatee jechuudha. Aangoodhaa fi miti akkasii barbaadutti. Of jajuudhaa fi miti orma bituudhaa fi miti. Saba biraa miidhuudhaa fi miti. Saba isaa ol kaasuu qaba. Qonnaan bulaa isaa ka osoo lafa qabuudhaaf
achirraa qaba. Yeroo alatti sin arrabsan nan aaran seenaa nan boona nan gammada. Yeroo miidiyaan isaanii hundi Jawaar ta'ee seetana nama keessu naaru bar nan boona. Wanni boonuuf waan bootoon kiyyan magaazina irratti bahee miti. Wanni boonuuf waan maqaan kiyyan addunyaa irratti ol ga'ee miti. Wanni boonuuf Oromoon isaan tuffatan sun kan isaan awwaalan sun leenca ta'ee sodaachisa. Biyyoon kan irra oolu beektu. Yeroo hunda biyyoon irraa maal dhageessan beektu. Waan beeku beektu beektu. Waa'ee baay'ee galeessaa waa'ee galeessaa hunda isaa. Maaliif ilmi baadiyyaa gidaamii jiru, kan carcar jiru, kan gimbichi jiru, gurbaa Oromoo tokkotu miidiyaarraa sirriitti dubbata akka yoo jedhan mataa ol qabatee keessa mana barnootaa keessa akka deemu waan beeku. Kanaaf akka yeroo itti boonu malee itti boonu keessa hin jiru. Yeroo boonnee itti uffatan keessas hin jiru. Yeroo kana keessatti yeroo yaalii dhumaa the last attempt mark my word. Marsa rumah dan buat beliau. Baik ya itu. Jangan sebut mana jawabnya ini bersih juga ini dia garu ini. Amma garu galang karena berdua akan itu galang. Injivan loke itu saya udah. Injivan loke itu sudah to kumma ada tu dia. Sedikit timu warna sama waktu saya kota keso tu kan. Gama keso ni kayaknya mata orang jalan lewat tadi. Sheri, sekarang terus kumma orang molas. Boleh saya Kristen jalan agar sih. Oka kayaknya masjid ada ke? Hukum sada muslimah wallah ni kerja. Akka magar tak kayaknya cuma dia. Oka tu murah tu berwajib cakap. Toko kadura nanti kasih. Ilman Oromo nama hadis wali ratan, dan sekarang mata ke sini dapat dah. Masjid mata ke sini dapat kan jatuh. Samkan je jatuh. Umat Kristen ko kodu fimit. Umat Islam ko kodu fimit. Yo oftan, waltan. Adunya bagian itu tolak jiwa nama. Pakai kita pun sedang tersisa. Harga dulu budak dan itu dah cuci sudah lagi. Waktu waktu sekarang karena kamu coba nimal terus. Kesan selama ni. Kesan itu. Hotel interkontinental budak kan. University budak kan. Galma gudda kamera ko may ginse tani guddar bas kan matka kenda kanan mo tayo marat ya juga ba Amerika ittibakanne baran Canada ittibakanne hojjetan Europa dua jalan holchite injalan nan gawanya galata kamna ummata hata umaru gaba jitte gaba dukkana gaba hamtu Oromia wani kau jiru pada mereka.
Bararaa oolii allaattii kuusi lafa jira. Oromoo kuyyoo agartan yeroo nu foto kuna majaaye. Waggaa 40 Ameerikaa taa'eet ka gaaf tokko biyya dhaqi. Gaafa duubaruu biyyatti na ergaa jedhaan mataa jechuudha. Biyya ofii wanni ga'u hin jiru jechuudha. Waan ofii wanni ga'u hin jiru jechuudha. Nama ofii wanni ga'u hin jiru. Wata. Duulli amma godhamaa jiru kuni. Duulli amma godhamaa jiru kuni. Duula dogoggora keenya nu qabu ofitti banne kana manuu barbaachisa. Qabsoomnee sirna wayyaanee nurra dhadhoo dhaatee waggaa 500 bulchuu barbaadu karaa dhiyeessee qophaayaa jiru. Ifirraa buufne biyya nama hundaa bilisa taate jaarra kennee karraa'e. Borumtaa isaa garuu qeerroo wareegameef yaadannoo dhaabbachuu hafe nama keenya madaa'ee shukkuqaa ulee qabatu jedhamee lafarra shukkuqatu wallaan keenya hafe Minilik Oromiyaa awwaala keessaa baafnee oolfannisuu eegalle jechuudha. Jibba namichaatiin gaafa taatasaa dhufu gorsi faarsifu booda akka taatasaa dhufu keessaa bahu gaafa baaroo tumsaa faarsifu hayyuun akka isaa akka nu margu gaafa Minilik faarsifu diinni akka isaa akka nutti biqiluu jechuudha. Har'a ani naftanyaa kan jedhu har'a maqaa bakkuudhaan Adaamaa keessatti Dirree Dhawaa keessatti kan warraabsu Minilik reeffa